Yooyaa ashama kam jirtu harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kunistira Miidiyaa. Marree Kunistira ni sagantaa isaa torbeedhaan abbootii qabeenyaa, hayyoota, beektota akkasumas immoo abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa fi gama hundumaatiin ergaa dhalootaaf ni dabarsu kan jennu kan isinii dabarsinu kunoo amma jalqaba. Nama jaallatamaaf kabajamaa hayyuu beekamaa tokko wajjin wal isin barsiisa. Marree turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Ammas waliin tura. Turti gaarii. Daawwattoota Kunistira Miidiyaatiin maqaa keessanii fi haala guddina keessanii mee wal bara. Tolega maqaan kiyya barsiisaa Bokkoo Gurraati. Abbaa Amuroo Sonaan jetta aadaatenna. Abbaa Gumis akkasuma. Seenaa gabaabsee yoo isinitti hime. Dhaloonni kiyya asuma kibba Oromiyaa kana. Naannoo kanatti dhalannee guddanne. Abbaan kee Gurraa Roobaati. Haati Dukkoo Bunee Bariisooti. Dhaloonni kiyya gama kana. Ganditti dhalannellee akkuma qoma kiyya kanaa wal fakkaataa Bokkoola jedhama. Mana barumsaatti baradhee Liiban keessatti mana bara sana Norwegian Lutheran Mission jedhamu. Kanattan baradhee carraa bara sanaa bara sirna barnootaa bara dargiin duraa jedhama. Sirni barnootaa bara sanaa internationally warra amma akka European English akka Amerikaa sirna yeroo akkasitti qophaa'etti baranne na carraa akka lootoriiti yeroo ture yeroo sanatti barnoonni babal'anne jechuudha. Jiru barnoonni iyyuu akka carraa akka lootoriitti amma fakkeenyuma sitti hime irgaalame yookaan hawaasaa hin beekta jedheen amana. Hawaasa hanga Mooyyee hanga Dooloo manni barumsaa hin jiru keessattuu sadarkaa lammaffaa. Yoo baratta taate Mooyyeelee kaate asii Bulee Horaatii kaate irgaalame dhatta. Miilaan barachuu miilaanis haala jiruunis miilaan deemuun yeroo sanatti waan guddoo miti. Tarii karaa bubbuluu dandeessa malee waan noormaalii jedhachuu dandeessa. Kanadha. Harka lammaffaa akka carraa ta'eeti yeroo sanatti achuma nageellumatti nuuf saaqame garuu bara sochii waraana adda addaa ture. Waraana gara dhiyaa Itoophiyaa kanaa Somaalee wajjin akkasumas waan adda addaa ture. Sirna mootummaa kam keessa? Baruma sirna Abiyootii jedhama. Sirna warraaqsaa. Yeroo ta'etti achuma nageellee yeroo ta'etti ammoo baqanneellee gara Adoolaa Shaaksoo kanas dhufnee turre akkanatti baranne. Mee carraan barnootaa kana akkamittiin argattan isin carraa barachuu kana? Well akka carraa ta'eeti yeroo sana biyya alaarraa warri as dhufanii hojjechuu barbaadan sababa adda addaa qabu. Inni tokko barumsa babal'isumaaf dhufu. Isaan tokko ammoo aadaa isaanii waan akkasii babal'isuuf dhufu. Carraa sanatti Norwegian Lutheran Mission jedhamutu naannoo saawwan abbootiin keenya godaanan dhufanii nu argan. Maaloo ijoollee kana mana barumsaa galchaa jedhanii jennaan takka lama dheetuma harfii kana babbadadheeni iddoo ijoolleen itti galtuun argee badeen seene. Jaalala barumsaa irraa jalaan seene garuu wantisaa gaarummaansaa iddoo buluutu jira ture. Boarding school maal jedhama. Achi nu simatanii akkasattan carraa argadhe. Dhawaataan waan adda addaa baradheen jira. Barumsa hawaasa community skill training jedhamus Bahar Daar lafa nutti damee yeroo sana damee university Finfinneeti. Branch of Addis Ababa University. Achitti degree lammaffaa immoo Finfinnee University Finfinnee kanatti AAU maal kan jettan kana. Akka carraa ta'e ammoo scholarship biyya alatti argadhe. Eessatti barattaniitu? Biyya Europe Finland jedhama. Specialization biroot nu dabalanii taa'umti isaanii iddoon isaanii seentariin Afrikaa keessas qabu. Kan akka South Africa, Pretoria, Johannesburg, Cape Town, na biyya Zambiyaarnis deddeebinee waan adda addaa qorannoo waan dhiyeessa akkana hojjannee turre akkasitti baranne. Mee isin carraa barnootaa kana eegee argattanii hojjetaa mootummaa akkamittiin taatan?
Well, for a surprise, maal seeta yeroo sana xiqqoo barumsaan cimina qabaannaan carraan hojjetaa mootummaa ta'u banaadha. By the way, bara sana namni mara kunuunsa hangaluuf maaliif sitti fakkaata hojjetaa mootummaa ta'udha. Wanti biroo motivation yookaan fedhiin biroo hammas miti. Hojjetaa mootummaa ta'udha. Ati bu'aa xiqqoo cimina qabaannaan openidha. Akkasitti hojjetaa mootummaa kan taane egaa certificate akkuma jalqabaa yookaan diploomaan xumure gaafa eebbifamu ministeera barumsaa achitti dhufee mindaanuu kaffala. Achumatti bakka isin baratanii achitti iddoo itti hojjechuu barbaannu yookiin carraa ta'a yoo ammoo tajaajila qabaattillee mirga keetiin filatta filannoo keetiin qajeelta. Yeroo sana filannoon keessa maal ture isin? Ani iddootti dhaladhe sana malee iddoo biroo hin galu jedheeti. Didattan? Iddoo biroo shawaa barbaaddu eessa barbaaddu naan jedhan. Ani nageellee sana malee liban malee iddoo biroo hin galu jedhee warri ammoo na dhageeffatu hin gaddan. Ati bare iddoo biroo filattee qarshiidhaanis jiruu dandeessa maaloo. Qalbiin keessa achi malee. Jaallatamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa nama ajaa'ibaa jaallatamaa fi kabajamaa seenaa keessumaayyuu beektota uummata Oromoo qabdu keessaa tokko kan ta'e wajjin Kunistira miidiyaan turtii taasisaa jira. Maarree turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gamanaati. Turtii gaarii. Timirti kan jedhamu jira. Osoo high school iyyuu xumurini barsiisutti tan seene. Barsiisummaa? Barsiisutti baroo sana hambar amaariffaan hin jedhe የተማረ ሁሉ ያስተምር ያልተማረ ሁሉ ይማር namni baratu hundumtu haa barsiisu inni hin baratin marti haa baratu kan jedhu ture. Yaadannoo sana ture. Kanarratti nuti fedhii guddaadhaan itti seenne ganda adda addaa keessa deemnee barsiisaa turre. Maali yeroo sana kan isin ittiin baratan afaan maaliitiin barataa turtan? Oromiffi kun jira yeroo sana? Makalama nu ofii keenya amaariffaan baranne amaariffaan ingiliffaan barachaa turre. Garuu yeroo amma warraaqsa uummataa jedhamutu jira. Warraaqsa uummataa waa'ee mirguma uummaa sabaaf sablammoota illee gaafas jalqabame. NDR'dha waan isaa waan guddaadha labsame. Mirgi sabaaf sablammoota akka kabajamu maqaan sabaaf sablammoota kan arrabsoodha akka haqamu gaalaan kana booda hin jiru. Maqaa akkasii garaasaan kana booda hin jiru. Wolaamoon kana booda hin jiru jedhamee yeroo labsamu achumaani namni baratan hullu haa baratu የተማረ ሁሉ ያስተምር ያልተማረ ሁሉ ይማር jennaani nu high school waan turreef itti galle. Itti galtan? Itti galle waa kaffaltii waa xixiqqaa qarshii 50 irraa eegalee. Miidhaa yeroo sana birii 50. Inni xiqqaan 50 irraa eegaleeti. Steepidhaanii 180 faa 120 waa jira. Yoo diploomaa qabaatte 300 fi 40 wayi. Yoo diploomaa qabaatte. Digirii yoo qabaatte 400. Maastersi yoo taate 500. Jiru kun masin hin jiru garuu akka iskeelitti akkana ture. Mee isin yeroo sana gara barsiisummaatti kan seentan maaliif gara barsiisummaa kana seentan isin? Well egaa akkuma isin jedhe osoo high school iyyuu xumurini barsiistutti kaane. Hambara hundumtuu haa barsiisu waan jedhu kana waan guddaatti fudhanne. Uummata tajaajiluu jireenyi keenya uummata tajaajiluuf waan jedhu amanne. Ofii keenya osoo hin ta'in uummata tajaajiluuf waan jedhu amanne. Dhaloonni an wajjin mana barumsaa ture irra caalaan abboota innaa agar wayim mooti biyya warraaqsituu Itoophiyaa yookaan duu waan jedhamuun duule. Anis duula sana keessa deemuu hin danda'u ture garuu waan isaa onnoo qaba. Gimbaaree sana hin deemne garuu biyyuma keessatti akka duulaatti adeeme. Maal jedhama? Akka duulaatti Edgat Behebreትና የስራ ዘመቻ jedhama. Namni iskuulii dhaabbata barnoota adda addaa gadhiisee uummata barsiisu tajaajiluuf duulatti ka'e. Haala kanaatiin barsiisummaan fedhii kooti tokkoffaa dandeettii afaanii kana carraa ingiliffa kana fa'aa carraa guddaa achumaan amaariffa sirriitti barree afaan oromooti akkasuma kanaafi hunda caalaa akka natti fakkaatutti fedhii sana bakkaan ge'achuu fi karaan inni guddaan naaf na gammachiisu na quubsu barsiisummaa kan jedhu fudhate. Bakka quuqama sin keessa jiru uummata kana barsiisu uummata baranne kana barsiisuuf. Uummata baranne kana barsiisu.
Wow. Actually yaalii guddaa godheen jira. Haaluma adda addaatu tarii akkam fedhe ta'uu dhiisuu danda'a malee yaalii baay'ee gochaan dhufe. Mee baay'ee gaariidha. Mee keessumaayyuu barsiisummaa kanatti dhuftanii duraan barnoonni afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin hojjettan. Afaan Oromiffaa kun akkamittiin dhufe? Dhufaatiin afaan Oromoo uummanni Oromoo itti tajaajilu jalqabe kun amma dhaloota qubee jedhaa jirra amma. Akkaataatti dhaloonni qubee ittiin dhufe kun akkam? Gaafii baay'ee na gammachiisu. Carraa barumsaa argannee yuunivarsiitii Finfinnee kan akkana sesseenu kana beektota qorattoota addunyaatti beekamnutu ture. Kitaaba isaan barreessan waan isaan maxxansan adda addaa argachaa turre. Osoo afaan Oromoo gara qubee kanaan dhufiin dura qorattoonni adda addaa kan mishiroonni adda addaa ergaa adda addaa qaban even warra Yuuroop qosumaan ta'ini warrumti gara musliimaa kana jiranis afaan Oromootiin waan hedduu arfiidhaan alif baataa kanaan barreeffama adda addaa qopheessaa turan. Kanas carraan nuuf hin tolle malee itti gaggamnee turre amma tokko maqaa keenya hin beekne ammayyuu. Maal jechuudha arfiin sun maal? Afaan Amaariffaa ta'e Oromiffatti hiikama? Lakki. Arfii Arabiffaatiin afaan Oromoo barreeffama. Arabiffaan afaan Oromoo barreeffama. Riisoortiin yeroo ture kan si kakaasuu danda'u. Sana qofa afaan Oromoon jiru. Afaan Oromoo inni tokko akka qorannootti barreeffama. Namni yeroo sana yuunivarsiitii Finfinnee kanatti beekamu inni tokko Richard Pankrust. Inni isaa Alulaa Pankrust jedhama. Isaan kun waan guddoo gumaachan aadaa Oromoo irratti waan baay'ee amma dhiyeenyatti laabraarii sentirii maali Itoophiyaan Steedii Senteraan jedhamu achitti argama amma garuu dhaggeen beeku. Achumaan nama akka Hamsaaluu Akililu qorataa beekama afaan Itoophiyaa irratti. Muummee dipaartimentii Finfinnee yuunivarsiitii kana keessa Ethiopian Languages Institute kan jedhamu Ethiopian Languages achi keessatti hamma danda'ame afaan Oromootiin ni qoratama ni maxxansama. Nama akka Professor Xilahuun Gamtaa beektan ta'e hin beeku waan isaan qoratan jiru. Kana kanarraa kaaneeti fedhiin guddaan nutti horame osoo qubeen hin dhufin dura amma phonetics kan jedhamu jira. Man saayinsii afaaniiti. Saayinsii afaanii. Qaamni dubbii keenya kun akkamiin sagalee keenya kana qindeessee osoo dogoggora hin qabaatin kan amma dheeraa jennu, kan laafaa jennu, kan gabaabaa jennu yeroo sana saayinsii isaa keessa galle. Osoo qubeen hin dhufin dura. Keessa galle osoo jirru qubeen kun honnoo adda addaatiin dhufe. Akka salphaan dhufne. Mee akkamitti dhufe? Afaan Oromoo jalqaba kan reediyoon galaksame Moqaadishoo irraa. Reediyoo Moqaadishoo. Gaallenyaa program waan akkana achirraa dhufe. Muuziqaan babbareedan achirraa dhufe. Yaa obboleessa koo kan wajjin dhalanne. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessuun ilma biyyaa cufaa. Kan jedhu achirraa darba. Kun nu kakkaasa. Ijoollummaa kee keessa. Tokkummaa jabeessuuf Oromummaa kana. Achi nu kakkaasa. Achi gara mootummaanis waa dhagahamire Hararitti bane ammoo afaan Oromoo. Osoo kan Finfinneetti baname. Mootummaa kamii keessa kun? Kun kan jalqaba kanan jedhu Haile Sillaasee keessa kan Moqaadishoo. Kun amma mootummaa Dargii keessa. Achitti Harargeetti baname. Suuta gara Finfinnee kana dhufe namoonni beekamoonni adda addaa jiru. Saamu'eel Dhaabaa jedhama baay'ee kan sagaleensa akka ajaa'ibaa kan ta'e. Kan biroos Dhaabaa Wayyeessaas wajjin turre. Namoonni akkana Isaayyaas Hordofaa kitaaballee maxxanseera. Warra kana afaan Oromootiin gaafa isaan jedhan. Baasawee hamma ammatti qubeen hin eeyyamamne. Amaariffummaan qubuma haa'uudhaan yaalama. Garuu harka lafa jalaatiin warri qubee kana fayyadaman ni jiru. Yoo harkatti si argani adamsamteeti gara hidhatti galta. Amma barsiisaan keenya tokko dheeressaa qixxa jedhama. Baay'ee afaan Oromoo kana jabeessa. Haayiskuulii Nageellee qabamee hidhatti gale. Hidhatti darbatan. Gara waggaa 10 hidhatti shamaa ture. Tortoraa ture. Waan afaan Oromoo afaan Oromoo ijoollee kana waan jabeessuuf maalinni
onegi maalii qunnamtii qabaa jedhama. Waa tokko hin beeknu baraan onegaan jedhamu wanni lafarra jiraan jirtu garuu achi gara amma daangaa kana gara warra Somaalee kana gula waa shakkama. Yeroo sana jalqabamu oolu onnoon habaa'oo jalqabni habaa'oo yeroo sana jalqaba. Waliin baasee waa'een qubeetii fi waa'een jalqaba habaa'oo walitti nama qaba. Abbaan jibbees abbaama jedhuut kun dhugaa lafa jirtu. Walitti nama keessattuu as gara uummataa ba'uchaaf achiin as ba'e. Qacarraa mallattoo as gaafa garanu afaan Oromoo fayyadamanii maal jedhanii ijoollee Oromootaa fayyadamanii garuu akka afaan Oromoo afaan Oromiyaa ta'u afaan barnootaa ta'u wareegamtoonni warruma hidhaman sana. Warra hidhaman sana. Finfinnee irratti jalqaba sirna bulchiinsa dimookiraasii maanii yaadii kana ijaarisaa fi achis walgahiin dhufe. Konferaansiin maal jedhama guddaan tokko dhufe. Yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiilootti wal ga'ani. Dhimmi murtaa'ee isaaf ka'e tokko keessa tokkoffaa naannoo mirkaneessu jireenya bulchiinsa naannoo Oromiyaa maalii kana. Lammaffaa afaan kamiin naannoon kun afaan kamiin haa hojjetu akkuma mootummaatti afaan kamiin haa bulchu afaan kamiin haa hojjetu waan jedhame dubbiin ka'e. Mee Oromiyaan afaan kamii wayyaa jedhamee gaafiin dhufe. 6 kiiloo yuunivarsiitii keessa galma guddaa keessa turan. Mee afaan Oromoo han jettan harkaa baasaa jedhame. Lakka mee amaa miti kan jettan harka baasa. Kan afaan Oromoo haa ta'u jedhu parsantii 60. Hin ta'u kan jedhu 40 ta'e. Amma asitti dhaga'ama. Asumatti dubbiin 40 ta'e. 60 erga ta'e maal ta'a? Oromiyaan afaan Oromootiin ofi bulchuu ofi ijaaruutti kaate. Nuyi Oromoo kana maal taane? Sirna barnoota kan jalqaba afaan Oromootiin qindeessutti kaane. Isin nama meeqa? Namni jalqabaa ispoortoonni jalqabaa nama 12. Isin isaan keessaa tokko? Aan isaan keessa gara kibba Oromiyaa kanaa nama tokko. Harargee irraa jiru. Wallagga irraa jiru. Shawaa irraa jiru. Akkasii turre. Bakka qoqqoodamte jechuudha. Bakka daddaraa dhufan. Akkuma beekamu gaa kunis Tira miidiyaan dhimmoota safuuf aadaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Waa malee miti guyyaarraa ayyuu fi beekaa jabaa kana qorannee barbaannee kan isin biraan qaqqabsiisaa jirru. Seenaa uummata Oromoo keessatti yeroo ammaa kana dhaloota qubee jedhaa jirra. Dhaloonni qubee kun maal beekuu qabaaf maal gochuu qaba kan jedhu kunis Tira miidiyaan adamseetu gaa torbeedhaan kan isin biraan qaqqabsiisaa jiru. Marsaa tokkoffaa barsiisaa jaallatamaa fi kabajamaa barsiisaa Bokkoo Gurraa waliin turtii taasisaa jirrudha. Ammas barsiisaa Ayyuu Jabaaf beekamaa kana wajjin turtii taasisnu nu hordofaa nu waliin tura. Mangistuu Halayamaa yookaan Dargii kan jedhamu kun akka lakkoofsa biyya kana Itoophiyaatti bara 1983 kufe. Yoom kufe? 83 kufe. Yeroo kana osoo mootummaan kun hin kufin iyyuu qophaa'ee inni ture. Warri TPLF achitti of ijaareera. Miidiyaas qaba waa dabarsu. Warri habaa'oo kunis of ijaareera. Achumatti leenjii adda addaa qophii sirna afaan Oromoo qubee kana achumatti bilcheessaa ture. Osoo isin dhufin iyyuu gaafa dhufani wanti guddaan uummatattiin gadi dhufani afaan Oromooti. Bakka adda addaatti handhuura itti qubatan maratti namni baratu hundumtuu afaan Oromoo barsiisa. Namni kamiyyuu. Namni baratu hundumtuu sanuu akka salphaa miti. Akka seera afaan Oromootti barreeffamutti kitaabni qophaa'e ni jira. Kitaaban harkasi ga'a. Lammaffaa waltajjii tuutoriyaalii adda addaa kennama. Yoo ati fedhii qabaata taanaan dhattee warri Finfinnee Gullalleetti kiiloo 6tti bakka birootti barachaa turan. Yeroo kanatti uummata keessa gale. Asumaan turin hatattamaan saffisaan uummata keessa gale. Cunqursaan uummata Oromoo irra ture jechuudha waan kana. Maarree gubaatii guddaatu ture. Gubaatiin guddaan ture. Amma ergasii waa xiqqoo akka waan mormanii fa'aa jedhu malee gaafas nami waa sukk hin jedhu. Gaafasan ibsumaayyuu
deeggarsa sabab sablammoo deeggarsa kennu ture. Wan amma akka waan mormiin jiru fakkeessanii siyaasaa taphatu. Sabab sablammoonni nu deeggarsa kennu ture gaafas. Yeroo sanatti. Finfinnee keessa gaafa hiriira wayitu ture. Uummanni Finfinneedha akka ana akkasitti hin fakkaan. Tokkollee hin hafne nuuf baay'eeti. Wajjin hiriira rukutaa ture. Jaalala afaan Oromootiin jalqabamuu fi eegalamu. Gaafa kana kunoo lafa ijoolleen argagayee lafa dhiyeetteeti. Kabaan mana botoroodha. Jibbitus jalatus abbaan biyyaa Oromoo Finfinnee guutuu. Kabaan mana botoroodha. Jibbitus jalatus abbaan biyyaa Oromoodha. Gaafa jedhamu sababa lammoon akkasitti ka'anii amma kun Sidaamaan jira, Walaayittaan kan jiru jira, Ambiroo jiru, amma Goojjamitti. Agoo hana amma agoo maalii maqaa jiranii jira hamma maqaanis. Warri kun hundumtu gaafa nu ammoo afaan Oromoo sirna barumsaa bochinu isaanis nu wajjin cinaa keenya turan. Amma hawwii maalii jedhama hagoonis bocachaa ture. Warri akka kunoo Affaaris kan biroo kan gara kibba kana keessa isaan kanas Somaaleen duruma kan Moqaadishoo duruma qaba. Kanas baay'ee alam baane garuu gaafas ala ba'eef. Namni baqa yeroo kana Hadiyyaa kan Baataa Walaayittaa wal cinaa turre akkasitti. Sidaama Gedoo bocachaa turan. Baay'een isaanii garuu milkoofne akka Oromiyaa kana duratti hin deemne. Mormii ta'ee maal ta'ee jalaa hafe. Ka Oromiyaa garuu milkee duratti adeeme. Innaa akkanatti bocamaa ture. Jaalatamtoota maatii Kunistira miidiyaan egaa turtii bareedaa jaallatamaa fi kabajamaa keessumaayyuu nama jaallannuuf kabajnu sirna keessumaayyuu dhufaatii afaan Oromoo keessatti sirna guddaa gahee guddaa kan taphatanii fi bakka guddaa kan qaban ayyuu kana barbaadee kan isin biraan qaqqabsiise Kunistira miidiyaadha. Sponsor keenya kabajaa Action for the Need Itoophiyaati. Action for the Need Itoophiyaa sababa uumamaaf namtolchee qe'ee isaaniirraa namoota buqqaaniif harka qalleeyyiidhaaf namoota adda addaa deeggaruudhaan kan beekamu sponsora keenya akkasumas immoo Marsii Mooy Dabalee egaa dargaggeessa gameessa warshaa buna jiidhaaf gogaa godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa keessaa kan qabuu fi sponsora keenya guddaa guddisnee isin galateeffanna. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeera keenya gamanaatiin turti gaarii. Qubee kana uummata kana leenjisuun leenjii kanatti uummanoo akkam godhee fudhata akkamittiin sagantaa maalii kana akkamittiin barsiistan? Wal egaa kana kaaftanii for information. Also qubee tana sirna barnootaa bocuu gaafa 84 akka Oromiyaatti nama 12 taaneeti seenin dura carraan qaba ture. Afaanuma biroo Oromiyaa biraan geenu Amaariffaa ta'uu danda'a, Ingiliffaa ta'uu danda'a. Saayinsii afaanii foonetiksii kana carraa argannee gaafa Tamaaree Hulluu Yaasamar jedhamu ani bakka waa ministeera barumsaatti dorgomee darbe. Achumaan qindoomina adda addaa sochii adda addaa leenjiis kennaa. Leenjii jechuun nama baratuu qosumaan taane warra barsiisaniif. Magaalaa kan dura adda addaarra naanna'uun fakkeenyaaf yoo gama keenya kana fudhattee Adoolaa, Nageellee, Bira Hooraa, Yaaballoo, Ambiroos irra naannofnee leenjii kennaa turre. Sana booda qubeenis dhufe. Bifuma sanaan kitaaba maxxansinee raabsuu qosumaan taane barsiisaaf hojjettoota mootummaatiif leenjii qosumaan taane resource jechuun leecalloo waan itti dubbisan waan shaakalan qopheessine raabsaa turre. Barsiisonni ammas jiru kan jiran kan biyya alaa jiru beekuu danda'u. Ammalee kan jiru. Still kan maxxansa sana harkaa qamalis jiru nutti agarsiisu garuu tokko. Amma VOA amma Tiraamp cufe kuni maxxansa sana fudhateeti nu galateeffataa ture. Ameerikaatti VOA. Innaa Ambiroos bifa kanaan tamsaasaa beeksaa turanii bal'ina qaba kan hunda keessa galeetin. Mee wal'aantoonni yeroo sana ture maal fakkaata ture? Qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti ga'een keessan guddaa akka ta'es kunis jira miidiyaanis odeeffateera. Wal'aantoonni yeroo sana wal'aantoonni karaa baay'een jiraachuu danda'a. Tokko ifa fuulduratti. Inni tokko
duuba keerratti harka lafa jalaatiin. Inni fuuldura mana guddaa miti. Yaalanii dadhabanii dhiisan. Hiriira ba'uu waan salphinaa tokkos ijoolleen xixiqqoon akka iyyitu maal jedhanii ergan ijoollee xixiqqoo mana barumsaati. Inja nyaanni maal gaalinya inja nyaanni maal adoolatti iyyisanii kana ija kootiin argee ani immoo arguu qofaa miti koree waan sana dhaamsute keessa nama tokko ture torbeen geenye qabbanaa'eedhaan. Qabbanaa'eedhaan. Eenyummaa ofii irratti akkasitti qabsooni kun waa fakkeenya sitti hime kan harka lafa jalaayi kana jedhee sitti himuu rakkisaadha. Bu'aa bayii baay'ee keessa. Jireenyuma keenyaas ga'uun keenya lootoriidha. Waaqaan. Lootoriidha asuma ga'uun keenya. Nu baay'ee awarenessiin qabne yeroo sana biyya keessaa miti yeroo biyya alaa sochoonus nu jala waa jirti. Roolii gadi deemtan. Mucattiin takka waa sirriteeti. Waa jirti jala waa jirti. Si jala waa jirti. Maybe amala siyaas politiks ta'uu danda'a. Biroos ta'uu danda'a. Akkasin survive goon. Garuu achi keessa osoo galuu baate naaf gaara namni baay'een ejjennoo isaaniitiif kan gidira hamma jireenya isaanii gidira argan. Fakkeenya nama tokko wasii kaasa. Baqqalee Garbaa. Yakka biroon qabu. Ni dubbata ifa ifatti. Warri nama cunqursu nama gorra'u sun yoo billaa qabatanii dhaabatanis dhaabattee dubbata. Baqqalee waliin turtan? Kan walii wajjin turre. Akka lootorii as ga'e. Akka lootorii as ga'e. Akka lootorii as ga'e. Galanni keessan guddaadha baay'ee. Qubee afaan Oromoo sanatti gargaaramuun qubeen afaan Oromoo egaa seenessa mataa isaa danda'e qaba. Akkaataa loqoda ittiin dubbisan dheeraa gabaabaa qaba. Haala kana mee akkamittiin itti gargaaramaa turtan? Weligaa haala lamatu jira. Akka bal'inaan akkuma Oromiyaatti. Namoonni carraa gaarii, bu'uura gaarii, baay'ee daa'imas barataas ta'uu danda'a. Argatanii qulqullinaan akkuma taasiftutti barreessanii dubbisu. Warra immoo carraa kana hin qabne akkuma qabsuma isaati akka itti fakkaatettis qabsaanii kan itti fayyadaman baay'ee yeroo sana isaantu caala. Kan qulqulleessu miti kan akka itti fakkaatetti fayyadamtu caala. Nu hamma carraa argannetti warra qulqulleessuurraa carraa hin qabne sana gargaaraa sirreessaa fi barreeffama adda addaa shaakala qopheessaa fi akkasi turre namni baay'ee har'as hin dinqisiifata warri wanta sana beekan akkasi gargaara. Amma walumaa galatti waa'ee saayinsii afaanii xiqqoo maal seetu afaan kuni akka itti barreeffamu tokko waliigalteedhaan konsensus jedhama barreeffama. Tokko ka'umsa yoo qabaatte amma qubeen Amaariffaa ka'umsa qabda. Aalee fi aalleen barreeffama addan bahu. Aalee addan bahu. Haalaarraa galumsaan jedhamu kontekstii irraa beekta. Afaan Oromoo akkasii kan fayyadaman jiru har'aayyuu. Kan aalee fi aallee sirriitti adda baafatan jiru. Kana kan jedhu warri sirriitti adda baafatan jiru ammaayyuu. Kan akkuma haalatti kan barreeffatanii ergaa dabarsan biyya tajaajilan jiru. Wanti saayinsiidha. Akka namni akka waan laayyatti jedhu miti. Sana qulqulleeffachuun waan lama yeroo barbaachisa. Tokkoffaa namni karaa qajeelaan jalqaba yoo sitti agarsiise nama qofallee miti risoorsii leecalloo haala sanaa yoo jalqaba itti seente ni qulqulleessita. Yoo ammoo qabsuma keetiin itti seente cabseetuma fayyadamta. Kun haala saayinsii afaaniiti. Latamtoota maatii Kunistira Miidiyaa, Kunistira Miidiyaan egaa turtii bareedaa sumaayyuu nama jaallannuuf kabajnu gahee guddaa kan taphatanii fi bakka guddaa kan qaban ayyuu kana barbaadee kan isin biraan qaqqabsiise Kunistira Miidiyaadha. Sagantaa keenya marsaa tokkoffaa asirratti golamna. Marsaa lammaffaa hanga wal agarutti YouTube chaanaalii Kunistira Miidiyaa subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu daawwadhaa nu waliin tura.